Hinjennengete kuno asbiyaate ibsishaagoo guyyaansaan maarchi 15 2025 yoo ta'u hundi keessan akka irratti argamtan affeerraa keenyaan gurbaa jaalala malee jibban beekne injifachuu malee injifatamuun eegne kun hundi abdii keessaniin maarreen abbii Eertiraawii waliin tapha qabatee jira ibsishaagoo alatti manni fuudhu yuuga guutuun jechuudha. Sanuu qixaata qabaar. Maalidha qixaan? Giftiidha? Akka inni kasumaalee kana walaal gaaf tokko Aleksi Bishaa leenca 100 qaxxa'ee bar. Leenca 100 subhaanallah. Qixaata koo leenca 100. Namicha si utaalee jechuudha akka abaaboo kanatti wanna irra seenee takka 2-3 jedhee leenca 100 gadi tuqe. Kabbaadidha wallaahi jarru. Jarri addare. Jarri adda. Ay garuu kana jedhu tokko qaxxaame nama meeqan laale garuu. Ati koo inni adabbi qaqixaatiin agas ta'e ati geemii jaraatiif yookaan wannaa jaraa laaliif amma minyaaga jarri chaarji gootu. Asin jiran wallaahi. Jarri gabbaadhe addunyaan nu gatteerti. A'uudhu billahi ala miraati jala. Qaatoleen ciribba kennite yoo ta'e bar tapharratti meeqa kenna meeqaan tabsiisaa akka turan as ba'a. Jarri maa kana jarri kabbaadhiidha baxaamitti. Inni sila baaleen geemii qaba ture coorama keessa walaalii waliin taphadhu jenna. So waliin taphadhee yoo jedhe. Ammoo wanna achi dhufnuuf hin jirru kaalumaa silaallee tarra jedheera. Tapha duraa isin taphsisatee akkasitti deemti jiratti. Tapha tokkocha moo taphni bees tafsiidha? Bees tafsiriidha. Bees tafsiriin kun nama cinqabar. Ati maal goota beektaa? Tapha akkasiisan taphuma wala injifattuu deemtu. Tapha boodaallee of eeguun gaariidha. Yoo jaalattiin araada. Gaarii garuu ammoo tapha wala injifatuun dirqama sii galee tapha wala injifattee weetti. Biyyaansi namni achiillee waan dadhabuuf lammaffaa irratti kennillee asiillee namni dadhabee waan miti sii galee. Taashannifti jiraalla injifachuu dadhabame. Gin tapha awwalaa san irratti moraaliifillee sirriidha tapha jalqabaa yoo mo'ata. Moraaliifillee tapha awwalaa san injifatuu qaba namni. Akkuma amma garee kubbaa miilaa yoo goolii jalqabaa itti galchanii bakka dastaa baay'ee sitti dhagahama. Eegas jarri deebitee iyyuu lama sitti haa galchitu. Waraasa yoo itti galchan bareedaadha. Inshaallah ni moota. Oromoon dhufti nama fakkaata dura. Abshir ilaallamee jedhanii karaa bigeera aboluu guyyaa san maa gahu. Inda'uun silaa warra asii fi warra achillee alatti si tabsiisuu qabanii sila tapha kana akka jara wannaa sanitti eenyu namicha Paakistaanii moo'essaa tokko akka Aleksi Bishaa fa'aa waliin taphatu tokko bakka addabaabayii wayiitti taphachuu qabda silaasi marsanii nama baay'inaan jechuudha. Ala baatee moo? Alatti manni fuudhu yuuba guutuun jechuudha. Sanuu qixaata qabaar. Maalidha qixaan? Giftiidha? Akka inni kasumaalee kana walaal gaaf tokko Aleksi Bishaa leenca 100 qaxxa'ee bar. Leenca 100 subhaanallah. Qixaata koo leenca 100. Namicha si utaalee jechuudha akka abaaboo kanatti wanna irra seenee takka 2-3 jedhee leenca 100 gadi tuqe. Kabbaadidha wallaahi jarru. Jarri addare. Jarri adda. Ay garuu kana jedhu tokko qaxxaame nama meeqan laale garuu. Yaabshir. Inshaallah. Mashii irraa anta inshaallah. Inshaallah haa taatu faamii. Abbaan jedhuun jenne. Tole ishee halkan bareedaa qabaadhaa martuu. Hayya siifillee halkan gaariidha. Baatee moo? Alatti manni fuudhu yuuga guutuun jechuudha.
Sanuu qixaata qabaar. Maalidha qixaan? Giftiidha? Akka inni kasumaalee kana walaal gaaf tokko Aleksi Bishaa leenca 100 qaxxa'ee bar. Leenca 100 subhanallah. Qixaata koo leenca 100. Namicha si utaalee jechuudha akka abaaboo kanatti wanna irra seenee takka 2-3 jedhee leenca 100 gadi tuqe. Kabbaanidha wallahi jarru. Jarri addare. Jarri adda. Ay garuu kana jedhu tokko qaxxaame nama meeqan laale garuu. Ati koo inni adabbi qaqixaatiin agas ta'e ati geemii jaraatiif yookaan wannaa jaraa laaliif amma minyaaga jarri chaarji gootu. Asin jiran wallahi. Jarri gabbaadhe addunyaan nu gatteerti. A'uudhu billahi ala miraati jala. Qaata leenca 100 kennite yoo ta'e bar tapharratti meeqa kenna meeqaan tabsiisaa akka turan as baa. Jarri maa kana jarri kabbaadhiidha baxaamitti. Inni sila baaleen geemii qaba ture coorama keessa walaalii waliin taphadhu jenna. So waliin taphaddee yoo jedhe. Ammoo wanna achi dhufnuuf hin jirru kaalumaa silaallee tarra jedhee.